sochii baay'ee cimaa kan ta'e gaggeessaa jirra. Lafatti milkoofnellee qabna. Lafatti rakkoon mudatillee ni jira. Gara dhumaa gara ittaanutti gabaasa mootummaa nan dhiyeessa. Ammoo hundumti keessan baga nagaan dhuftanii jedha. Guyyaa har'aa kanatti walgahii hedduutu walirratti waamamee jira. Garuu Finfinnee News Network deeggartoota isaa hawwattoota isaa irratti hundaa'a. Milkaa'uun Finfinnee News Network gargaarsa hawaasa keenyaa irratti hundaa'a jechuudha. Waggoota darbanii erga ijaaramneeti yeroo lama kan nuti fundraisingii goone. Inni tokko 2020 keessa gara ji'a November keessa yogguu ta'u 2021 keessa ji'a Gurraandhalaa keessa ture. Gara Gurraandhala 6 ture. Gara ji'a 5 dabarsinee jirra. Dinagdeedhaan jabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Dinagdeedhaan jabaannee yoo hin jennu hojii nuti hojjennu kwaalitiin isaa dabalaa deemuu hin danda'u. Akkasumas immoo dhiheessii miidiyaadhaaf dhiyeessuudhaaf waadaa gallee jalqabne kana kan nuti dhiyeessuu dandeenyu yoo dinagdee gahaa qabaanne akka Finfinnee News Networkitti. Isa kanaaf immoo hundumti keenya sabni Oromoo miidiyaa isaa ijaarratee sagalee isaa dhageessisu uummanni Oromoo waan dhimma isaa akka kanatti dhaga'uu danda'u. Yoo miidiyaan Oromoo walaba ta'an sagalee isaa biyyaan gahanidha. Isa kanarratti hundumti keenya jabaannee tokkummaadhaan wal gargaarree socho'uun dirqama lammummaati. Keessumaa akkuma isin beektan ukkaamsaatu uummata keenya irra jira. Ukkaamsaa waggaa 150 oliitu uummata keenya irra jira. Ukkaamsaan kun ammallee jabaatee itti fufee jira. Mootummaan amma aangoo qabatee jiru kun ummata hundumaa warra mormitoota isaa hundumaa ukkaamsee kaan manadhaa kaa'ee ofuma isaatiin humnumaan diktaator ta'ee mootummaa abbaa irree ta'ee itti fufuudhaaf qophaa'ee itti jira. Sanuma ammallee itti jira. Gara fuulduraattis qophiin isaa kanuma fakkaataa jechuudha. Uummanni Oromoo qabsoo isaa keessatti miidiyaan gahee guddaa qaba. Miidiyaan akkuma addunyaa irrattis jedhamu qaama mootummaa isa afuraffaadha jedhama. Qaama mootummaa isa afuraffaadha jedhama. Warroonni kun egaa warra seera tumfaa jira, warra seera hiikutu jira, warra abbootii seera immoo eegsisan warra judiciary system jira, miidiyaatu jira. Warroota kana keessa miidiyaan gahee olaanaa qabaa jechuudha. Ukkaamsaa mootummaa miidiyaa irraa ga'u gara ittaanutti yeroo carraan ga'u hojii keessatti gabaasa nan godha. Ukkaamsa garmalee guddaatu miidiyaa irra jira. Miidiyaa Oromoo irras akkasumas immoo miidiyaa mormitootaa sagalee mormitootaa dhageessisan sagalee uummataa dhageessisan irra ukkaamsaa garmaleetu jira jechuudha. Nuti uummanni Oromoo akkuma woboo jabeessinu waa'ee qabsoo keenyaa addunyaatti himnu taanaan walii keenyatti himnu taanaan qabsoon keenya miila isaa hiikkatee deemuu hin danda'u jechuudha. Addunyaan nu dhaga'uu hin dandeessu jechuudha. Karaa miidiyaas dabarsuu qabna. Karaa hundumaa sochoonee uummata keenyas sagalee isaa dhageessisu, walii isaallee dhageessisu, waan biyya keessatti ta'aa jiru, waan Harargeetti ta'e, Jimmaan, Wallaggi, Shawaan, Gujii, Booranaa akka dhaga'u. Waan Walloo keessatti ta'u fakkeenyaaf miidiyaan utuu hin jiru ta'e Oromoon bakka biraallee hin dhaga'u jechuudha. Kanaaf gaheen miidiyaa garmalee olaanaadha. Finfinnee News Network jalatti miidiyaa 10 oltu ijaaramee sochii jalqabe. Amma maalirra jira isa jedhulleen gabaasa guutummaa keessatti isin dhiyeessa. Baga nuuf argamtan ulfaadhaa. Sagantaa keenyatti fufnaa gabaasa guutummaa isaa maalirra jira isa jedhu gabaasa hojiilee gara boodaan dhiyeessa. Dr. Daniel hedduu galatoomii yeroo keetti dhimma baatee haasaa gabaabaa nu gochuu keetii fi mee sagantaa keenya qabnu ol duraa duubaan isin beeksisaa. Sagantaa nuti qabnu
gabaasa hojii dhiyeessuu Dr. Daani'eel Umatu nu dhiyeessaa daqiiqaa 15 qabu. Gabaasa horii dhiyeessuu akkasuma obbo Tashoomee Fayisaatu nu dhiyeessaa isaanis daqiiqaa 15 qabu. Dubbataa tokkoffaan kan dhimma har'a sagantaa nu dhiyeessan obbo Zalaalemii Nagaasaati isaanis daqiiqaa 15 qabu. Kan lammaffaa ammoo Aadde Eertiraa Namarraati isaanis daqiiqaa 15 qabu. Dubbataa sadaffaan obbo Abdataa Hoomaati isaanis daqiiqaa 15 qabu. Naatoo deeggarsaa geggeeffamu tokkoffaa akkasuma immoo Caalaa Haayiluuti daqiiqaa 30 qabaa. Naatoo deeggarsaatu geggeeffama lammaffaa ammas daqiiqaa 30 qabaa. Raajii Guddataati. Naatoo deeggarsaa kan geggeeffamu sadaffaa Iyyoob Baayisaati daqiiqaa 30 qabaa. Dhumarratti nutu galateeffataa. Gabaasa hojii kanaa dhiyeessuudhaa fi gabaasa horii kana dhiyeessuu waluma duukaa xumuraa deemnaa. Gaaffiif deebii yoo jiraate warra dhiyeessan kanaaf fi gaaffii goonaa. Gaaffiif deebii gabaabduu goonaa. Kanaafi amma sagantaa keenya itti fufnaa jechuudha ol duraa duubaan akkuma inni jirutti sagantaa hojii ji'a afurii kana kan nu dhiyeessan Dr. Daani'eelidha. Ammas itti deebi'aati maayikii qabadhaa Dr. Daani'eel galatoma. Hayyee galatoma. Informationii ani isinii kennu warra miidiyaa irraa warra nu geggeessan keessaati. Iyyoob na dhukkubee jira jechaa jira. Waan argamuun se'u. Raajiin illeen keessumaa kabajaa ta'ee keelloo irratti galgala har'aa gara DC irratti argamuudhaaf deemaa jiraachuusaa anaaf himee jira. Kanaaf innillee waan danda'ee seenee nu gargaaru natti hin fakkaatu. Kanaaf isaan hin seenan taanaan isinumti itti fuftanii akka geggeessitan caalaalleen jiraachuusaa addan baafannee isaalleen dubbisaatii qopheessaa jechuuf hin jedhe. Toledaa. Akka dubbiseera Doktor wayitti waan geggeessaa jira jedhe garuu dhufa akka sagantaa qabutti mee jira galatoomuu. Hayyee. So egaan itti fufnaa ammas hedduu galatoomaa nuuf argamu keessanii fi jalqabumarraa qabee waa'ee Finfinnee News Network walitti himuudhaan jalqabna. So Finfinnee News Network bara 2020 keessa ijaaruu jalqabne gara ji'a saamariidhuma gara Juulaay kana keessa qabneeti kan walitti dhufnee mari'achuu jalqabne. Sababiin Finfinnee News Network ijaaruudhaaf murteessineefis sagaleen qabsoo Oromoo, qabsaa'ota Oromoo garmalee baay'ee ukkanfamaa gatii turee fi miidiyaa Oromoo irratti illee waa'een qabsoo Oromoo yoo dubbatame jedhee lafiitti keessumaa qabsoo bilisummaa walabummaa kana warri geggeessan sagaleen isaanii ukkanfamaa ture. Warri qabsoo kana geggeessanii harka diinatti kufanii jiranillee yeroo isaanitti interview ta'anii sagaleen isaanii hin darbin fa'aa hafetu jira miidiyaa Oromoo keessa irratti illee jechuudha. Wanti kun baay'ee kan hamlee nama tuquu fi qabsoo Oromoo utuu gochaa jirru harka diinaatti kufnee jennaan sagaleen keenya hin dhaga'amu taanaan kun hamlee guddaa nama cabsa jechuudha. Isa bakki itti hafalleen garmalee hamlee wanta cabsuudha jechuudha. Inni kun baay'ee nutti dhaga'amee furmaata fiduu dandeenya. Uummanni Oromoo bal'aadha. Uummanni Oromoo dinagdee ni qaba. Miidiyaa rakkoo kana furuu danda'u ijaarrachuu danda'a gatii ta'eef jennee walitti dhufnee mari'anne. Namoota erguus wajjin mari'achuu jalqabne keessaa obbo Zalaalem nama tokko. Wanti kun garuu itti fufiinsaan waan baay'eetu ta'uu jalqabe. Fakkeenyaaf abukaattonni hidhamtoota siyaasaa, hooggantoota siyaasaa Oromoo
kan akka tuulii faanleen miidiyaa irratti waan irra gahaa jiru darara irra gahaa jiru miidiyaatti ba'anii dubbachuudhaaf yeroo isaan itti miidiyaa barbaadaa turan ture. Miidiyaan keenya garuu miidiyaan Oromoo yeroo sanatti isaan keessumsiisu hin argamne sun rakkoo guddaa ture jechuudha. Rakkoo kana furuudhaaf miidiyaaleen Oromoo biqilaa jiran burqaa jiran garuu risoorsii gahaa hin qabne akka jiran hubanne isaan kana jabeessine walitti finne waan isaaniif barbaachisu dhiyeessii garaagaraa laannaaf kan akka saatalaayitii jennee jalqabne. Ergasiitii ji'a onkoloolessaa keessa bara 2020 onkoloolessa 20 isteetii Niw Jersiitti Ameerikaatti galmoofnee jirra seeraan. Yeroo jalqabaa miidiyaan Finfinnee Niws Neetwoork jalatti ijaaramanii walabummaa Niws Neetwoork Siwiidin irraa miidiyaa dhaddacha Oromoo akka annis Siwiidin irraa Kaayyoo Maltaa Miidiyaa Servis Kanaadaa irraa Sagalee Walabummaa Oromiyaa Ameerikaa irraa akkasumas immoo bakka Afrikaa irraas ni qabna damee Keeniyaa irraa Saayifana Balbaan Reediyoo Ameerikaa irraa Oromiyaa Niws Neetwoork damee biyya alaa Ameerikaa irraa Sagalee Bilisummaa Oromoo Hegeree Niws Neetwoork Kanaadaa irraa Gadaa Miidiyaa Neetwoork Ameerikaa irraa Hegeree Niws Neetwoork Kanaadaa irraa turan jechuudha. Ergasiitii Hegeree Niws Neetwoork daddaffiin dhiyeessii jalqabaa abdachiisne ji'oota muraasa keessatti dhiyeessuu gatii dhabdamneef ammas illee xinnoo firii taane socho'uu gatii barbaadanii fi karaa Gadaa Bilisummaa Miidiyaa kan jedhu biyyatti dabarsuudhaaf murteessanii ergasiitii miidiyaaleen dabalaman Gumii Bokkoo Miidiyaa inni kun Ameerikaa irraati isteeta Teksas irraa Urjii Miidiyaa Ijipti irraati isaan kun lamaan dabalamaniiru jechuudha. Egaa akkuma hundumti keessanii beektan yerootti milkaa'amee waan hundumaa milkaa'ee deemutti namni wajjin hiriiree socho'u baay'eedha. Yerootti gufuun namatti hedduutti immoo yerootti chaalenjiin baay'atutti namni chaalenjii sana waliin irra aanna jedhee hojjechuurra yerootti walirraa harca'u numa jira. Waan akkasii nu birattis nu mudateera. Miidiyaan jabinaan wanta kanatti hirmaatan hirrachaa qaqallachaa deemuun inuma jira. Garuu akkuma foormaalii warri nu beeksisanii nuti adda ba'an Hegeree duwwaadha gammaatti. Gaafa amajjii 2021 biyya Ameerikaatti 501c3 non-profit yookaan immoo charity ta'uudhaan mootummaa Ameerikaa biratti galmoofnee jirra. Inni kun carraa guddaadha jechuudha. EN'n keenya 85 jaaduwaa lamaadha. Warri Finfinnee Niws Neetwoorkii gargaaran keessumaa warri biyya Ameerikaa jiran akkasumas biyya kan biraa kan jiran taaksii irratti claim gochuu danda'u jechuudha. Waan nu gargaaran akkan tax free ta'u claim gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf lakkoofsa kanatti gargaaramuun hin danda'ama jechuudha. So tajaajila saatalaayitii kennuudhaaf kan waadaa gallee sana miidiyaalee keenyaaf dhiyeessuudha. Tajaajila kana kennuudhaaf waggaa kana jechuudha bara 2021 keessa tajaajila saatalaayitii kennuuf jecha dhaabbilee saatalaayitii kan akka Eutelsat wajjin ji'a ebalaa keessa yookaan April keessa haasawaa jalqabne. Eutelsat garuu qilleensarraa akka nuti hin baane qoqqobbii nurra kaa'uusaa barree jechuudha. Dogoggora qubee kana of galchaa. Eutelsat yeroo sanatti yerootti mootummaan filannoodhaaf qophaa'aa jiru ture. Yeroo sanatti miidiyaalee haaraa ijaaramaa jiran xiyyeeffannoon isaanii akka waan filannoo sanarratti ta'e duwwaatti ilaaluudhaan Eutelsat eeyyamaa nu dhoowwate.
kontiraataa yeroo lama mallatteessine yeroo tokko kallattiidhaan Eutelsaatii wajjin damee Sab-Saharaan Afrikaa wajjin waliif galtee jalqabnee gara dhumaarra geenye. Gara dhumaarratti gatiillee waliif gallee garuu eejentiin sun kan kallattiidhaan bakka bu'ee nu wajjin haasawaa ture nurraa cufatee jechuudha nu deebisuu didee booddee karaa warra affiliated warra ta'an dhaabbilee gara East Europe keessa jiran kan Eutelsaatiin ammas sanarra ba'uudhaaf carraaqqii goone akkuma baay'een keessan beektan Itoophiyaa keessatti uummata biratti chaanalii yookaan saatalaayitiin chaanaloota hedduu dhiyeessuudhaan beekaman Eutelsat, Nilesat, Arabsat, Etiosat yookaan NSS 12dha. Warri kaan uummata hin qaqqabu garuu saatalaayitii yookaan diishiin uummataa kan irratti hidhamu baay'eensaa warra kanarratti jechuudha. Egaa Eutelsat qophiin irra kaa'uun isaa gaaffii mootummaa Itoophiyaan ta'uu isaa nutti himanii mootummaan Itoophiyaa akka chaanaliin haaraan hin jalqabne gaafachuusaa keessaan warri eejentoonni affiliated ta'an nutti himanii jechuudha. Eutelsat Afrikaa biraanchiin wanta kanallee jedheeraan dhaabni STN jedhamu tokko gara biyya Sloveeniyaa kan jiraatulleen erga kontiraataa waliin mallatteessine booddee torban lama fudhatanii Eutelsat akka approve godhu kontiraataa sana Eutelsat gaafannaan Eutelsat dhumarratti utuu approve hin godhin hambise. Yeroo jalqabaatiif saatalaayitii irratti tajaajila kennuuf tamsaasa shaakalaa kan jalqabne gaafa caamsaa 6/2021 ture. Tamsaasi kunis saatalaayitii NSS 12 kan jedhamu biyyatti immoo Etiosat kan jedhamu qabeenya dhaabbata SES jedhamu kan ta'e irratti ture. Jalqaba irratti gaafa waadaa kana waliif gallee agreementii goonee mallatteessinee jalqabnu NSS 12in Etiosat ta'uusaallee addan baasnee turre. Booddee gaafa laallee jennu Etiosatiin kuni mootummaan ji'a gurraandhalaa irraa qabee chaanalii isaa hedduu warra kana wajjin kontiraataa gochuudhaan achitti dabarsee jira. Gara laatituudii longituudii natti fakkaata gara 57 irratti argama. East irratti argama. Saatalaayitiin kun achuma irratti guutummaa isaa jechuun akka danda'amutti chaanalii ofiisaatii kan mootummaa jechuudha achitti dabarsee jira. Akka tasaa gaatuun beekin dhannee achirra teenya jechuudha. Borumtaasaa utuun buliin kallattiidhaan yeroo suma nu arganii dhaabbata SES jedhamu kana yeroodhuma kanatti saatalaayitoota NSS 12 kanarratti gaafa baanee jennu mootummaan dhaabbata SES kana dubbisuudhaan akka isaan laayisensii keenya gaafatan ajaja dabarse yookaan immoo akka dhiyeessan jechuudha. Isaanis immoo hamma laayisensii dhiyeessinutti qilleensarraa nu buusee jechuudha. Egaan laayisensii kana eenyurraa fudhatama yoo jedhame mootummaa Itoophiyaa irraati. Mootummaan Itoophiyaa immoo warra laayisensii kennu achitti warra komitee dhiyeessan boordii ijaaranii boordii dhiyeessan appilikeeshinii galchanii waan mootummaan Itoophiyaan jedhu keessatti warra dabarsuu danda'u jechuudha. Waan inni barbaade duwwaa approve godhe duwwaa warra dabarsuu danda'u duwwaadhaaf laata jechuudha. Yoo kennellee deebisee ni fudhata ni cufaa jechuudha. Kanaaf jecha restrictionii sana keessa galuun homaa bu'aa hin qabu kan jedhuun sana carraaquu hin dhanne. Yeroodhuma kanatti saatalaayitoota gatiin rakkasa ta'an yaalii gochaa turre garuu uummanni argachuu hin dandeenye jechuudha. Biyya irratti kabareejii qabu uummanni Finfinnee keessa jiraatan baay'een isaanii ni argatu. Garuu uummata ordinarii ta'an isaan immoo diishiin isaanii Etiosat fa'aa kanarratti Nilesat fa'aa irratti Eutelsat irratti hidhamee jira. Kanaaf yoo sochoosan malee hin argatan jechuudha. Yookaanis immoo low noise block wanta jedhamu sana kan radio wave sana sassaabee
gara TVtti ergu akkaataa ta'utti yoo hidhamarraan kan hafe by default argachuu hin danda'an jechuudha. Sanaan rakkoon nu mudate jechuudha. NSS 12 irratti tajaajila uummataa uummata waan qaqqabaa tureef gaafa amajjii 21 tajaajila jalqabne. Haa ta'u malee gaafa amajjii 24 gaaffii abbaa aangoo miidiyaa Itiyoophiyaatiin SES'n Finfinnee News Network qilleensarraa buusee jechuudha. Egaa sababiin isaan ittiin sababiin isaan qilleensarraan buusaniif addanatti arguu dandeenya. Battaluma kanatti uummanni waan nu beeksiseef torbanoota lama oliif akka daandii biraan qilleensarratti nu deebisan yookiin mallaqa keenya deebisan gaafachuu itti fufne. Eegumsa guddaa booda erga itti deddeebinee waliin haasofne booda maallaqa keenyarraa irra guddaa nuuf deebisanii jiru. Communication isaanii keessatti sababiin isaan irraa nu buusaniif akkuma argitan Mike namichi jedhamu eejentii kan NSS 12 sana nuuf kennedha. Namichi Abdii Kadir jedhamu kun garuu namicha SES directoriidha. Warra yeroo baay'ee akkaataa kanatti saatalaayitii kana hojjetan warri saatalaayit provaayideriin hin jiru warra Intelsat, Eutelsat warra jedhaman warri immoo sana kapaasitii bitanii irraa gatii argatanii warra kaaniif kennan immoo hin jiru jechuudha. Balkii bitatanii warra kaaniif kennan jiru jechuudha. Namichi Maayik jedhamu kun warra balkii bitatanii UK jiraata biyya Ingilizii kaastamerii warra akka keenyaaf warra kennanidha jechuudha. Abdii Kadir kun garuu warra wanni gurguranidha balkii sana gurguranidha jechuudha. SES irraati. SES irraa. So Abdii Kadir akka jedhutti unfortunately this is a channel that has been banned from Ethiopia for political reasons. They may so at the moment waan nuti jechaa turre yoo laayisensii nu gaafatan yookaan Keeniyaa irraa yookaan Uganda irraa dhiyeessuu dandeenya sun fudhatama qabaa jennee gaafachaa turre. Kara sanaan yaaluudhaaf jechuudha. They may be registered in Uganda, but their target audience are in Ethiopia. So I understand from the authorities this channel is owned and run by Ethiopia diaspora. Nevertheless, if we receive a letter or email from the Ethiopian Broadcasting Authority authorizing their content to be distributed on NSS 12, we have no problem. Jedhaan namichi kuni. Egaa asitti yoo laayisensii sana dhiyeessuu danda'aniif nuti rakkoo hin qabnu. Laayisensiin immoo kan Itoophiyaa malee kan Ugaandaa faan hin hojjetu kan jedhu yaada dhiyeessee jechuudha. Achis karaa saatalaayitoota biroo qilleensa irratti deebi'uuf yaalii guddaa goone waggaa kana keessa jechuudha. Saatalaayitoonni tokko tokko uummata biratti badaa beekamoo miti. Kallattiin ittiin NLB'n sun hidhamu low noise LNB low noise blocking sun kan inni itti hidhamu kan weebii tamsaasaa sassaabee TVtti ergu sun akkaataan itti hidhamu directionin isaa yeroo baay'ee warra bebbeekamoo sana irratti jechuudha. Warri teeknishaanota saatalaayitii chaanaloota mootummaa qaban irratti diishii uummataa hidhu sababiin sanaaf rakkoon nu mudate jechuudha. Gara ji'a waxabajjii yookaan juun keessa saatalaayitoota biroo irratti yaalii itti fufne. Kun ji'a darbe keessa jechuudha. Yeroo ammaa saatalaayitii Intelsat 20 jedhamu irratti yaalii gochaa jirra. Gaafa adoolessa torbaa yookaan Juulaay 7 akka tamsaasa teesti jalqabnu eeyyamanu godhan warri Intelsat. Tamsaasi kunis successfully ture uummanni biyyarraa argachaa ture. Garuu gaafa Juulaay 10 irraatii qabee tamsaasi keenya Intelsat irraa tamsaasi keenya Intelsat 20 irratti adoolessa torba jalqabee abbaan irra Itoophiyaa sababa jaam godheef gidduutti nu jalaa cattee jira. Isa kanas yoon isinitti agarsiiseef yeroo keessan tariifdhaan jirataa dhiifamanaa gochaa.
akkuma argitan tamsaasi keenya Eutelsat 20 irratti gabaasamee ture. Kun online yagguu barbaadan wanta argamudha. FNN Finfinnee News Network kun miidiyaa dhaddacha Oromoo irraa chaanalii keenya irratti yeroo darbaa turedha. Gaafa kudhaniitii qabee removed ta'e wanni keenya kun extra information warri mata dureen isaa recently removed channels jedha. Recently removed channels sun gaafa torbaa jalqabnee gaafa kudhaniiti jechuudha kan isaan nu buusanii. Akkuma asitti argitan lokeeshiniin isaallee sirriitti warri asirratti gabaasan kun Naajeeriyaa waan kan ta'etti kan isaan gabaasanii garuu Finfinnee News Networkidha chaanalii keenyaa jechuudha. Kampaniin hojii jalaa jiru View Media jedhama. Kan biraa ammas illee dabalatumaan kunilleen qaama sanaan jedha dilliit jedhaanii FNN jedha. Asitti akkuma argitan detailii baay'ee qaba channel detail sirrii miti information asirra jiru baay'een isaa sirrii miti. Fakkeenyaaf religious maal jedha nuti odeeffannoodhuma malee kan religious kan amantii miti. Kaantiriin illee Naajeeriyaa miti. Garuu information irra guddaan kan sirriidhumaa jechuudha. Beamiin Eutelsatidha kan nuti irratti jalqabne. Kampaniin nuti irraa wanni goone illee kun asitti ibsamee jira. Saatalaayitiin Intelsat 20dha jechuudha. Information isaa asirra jira. Dabalataan yeroo ammaa kanatti other space 2 kan jedhu irratti testii geggeessaa jirra biyya ga'uusaa. Other space 2 kun kanaan durallee yaallee uummata bira kan hin geenye uummanni kan arganne mirkaneessinee jirra. Garuu option nuti qabnu uummata keenya barsiisuu akkaataa kanatti low noise blackii sana akkataatti hidhamuu fi chaanalii keenya akkataatti argachuu danda'an viidiyoo waraabne karaa social media uummata keenyaaf dabarsine uummanni keenya isa kanatti isa chaanalii keenya barbaadee akkaataa inni argachuu danda'u barsiisuudhaaf carraaqii gochaa jirra. Yoo danda'ameef garuu Intelsat irratti ammalleen horii kaffallee jirra. Addaan nu jalaa citee jira. Intelsatiin amma wanti jedhamee jiru Intelsat headquarteriin hin jira. Isaan warra capacity View Media kanatti gurguranidha. Warri View Media ammoo warra gara chaanalii 30 warra qaban achi keessaa miidiyaan kan keenya tokko ture jechuudha. Gaafa kudhanii adoolessa 10 juma kana jechuudha. Mootummaan jaam godhe gaafa nuti chaanalii keessan off air goonee jennutti jaamiin sun nurraa dhaabbate. Kanaafi jaamiin sun mootummaa Itoophiyaatiin ta'uu malaa kan jedhu yaada isaan kaasanii. Platformiin isaan irratti nu jalqabsiisan DVB-S kan jedhamudha. Garuu dhumarratti kontiraataa keenya irra kan jiru DVB-S2 ture. Amma sana irratti nu jalqabsiisuudhaaf wanneen carraan ni jira garuu assuraansii barbaadu Intelsat irraa jechuudha. Isa kana irratti hojjechaa jirra. Yoo milkoofne ni milkoofna yoo ta'uu baate optionii kan biraa barbaadnaa jechuudha. Asirratti wanti uummanni keenya deeggartoonni keenya hubachuu qabdanii wanti kun wanta Finfinnee News Network duwwaa mudate miti. Miidiyaalee Oromoo keessaa OMN miidiyaa guddaadha yeroo waggaa baay'eedhaaf hojjeteera amma dhiyeenya kana. OMN yeroo baay'ee akkuma keenya kana rakkoon irra ga'eera. Eutelsat irraa buusaniiru. Nilesat irraa buusaniiru. Intelsat irraas bu'eera. Amma yeroo ammaa kanatti OMN fakkeenyaaf saatalaayitii Iraan irra jira. Saatalaayitii Iraan
TV versus kan jedhu biratti kan argamu yaashisaati wanta jedhu irra jira. Inni umtilleen uummata biratti gahaa miti 100% Oromiyaa cover hin godhu haga tokko cover godhaa jechuudha. Rakkoon miidiyaalee Oromoo irra kaanis irra gahaa akka jiru isinitti himuudhaaf. Yerootti gadaanis jira gadaa bilisummaa kan jedhu chaanalii keelloodhaafis kushiifis bultuun broadcasting serviceefis kan kenne gadaadha. Gadaan illee yeroo itti qilleensa irraa bu'eetu jira. Rakkoon kun deddeebi'ee media Oromoo illee duwwaa miti. Tigray Media Houses Aseenaa TV kan jedhus isaan kan warra Tigreeti. Isaan illeen rakkoon kun irra ga'ee jechuudha. Amma dhumarratti isaan Amaos kan jedhu saatalaayitii Israa'el irra jiru jechuudha isaanam. Egaa karaa sanaallee carraaqii gochaa jirra. Garuu rakkoon isaan illee dabalanii kaasan mootummaan Itoophiyaa jaam gochaa jira. Single channel wanni platformii single channel platformii uumuudhaaf sanarratti illee hojjechaa jiru jechuudha. Yoo sana uumanii jedhaniif fakkeenyaaf FNN yoo achirra jiraatee fi yoo jaamillee godhame kan keenya duwwaatti tuqamaa jechuudha. Chaanaloota isaan qaban 30-40 hin tuqamu jechuudha. Sanaaf sanarratti hojjechaa jiru. Egaa karaa garaagaraa hojjechaa jirra akkuma isiniin jedhe yoo danda'ameef intalsaatii rabaana yoo sun ta'uu baateef garuu warra chaanaloota warra wanni sochoosuu qabu isaaniin lamaan tokko gatiin illee gadi bu'aa gadi ta'eef isaaniin fudhannee uummata keenya barsiisuu irratti xiyyeeffannaa jechuudha. So uummata Oromoo akkalaatti argatan barsiisuu irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Kanaan irratti miidiyaaleen keenya illee nu gargaaru karaa nuti uummata ittiin ga'uu dandeenyu karaa sooshaal miidiyaan ni jira. Karaa sanaan advertise gochuun uummata biraan ga'uudhaaf yaalii goonaa jechuudha. Dinagdee daqiiqaa namatti isin dabalaa. Tole xumuraan jira. Dinagdee gahaa qabaachuun gatii warri saatalaayitii himatan utuu baay'ee hin gaasisin daddaffiin qilleensarraa ba'uuf qilleensarraa turuuf illee nuuf salphisaa jechuudha. Kanaaf gargaarsi uummata Oromoo baay'ee murteessaadha. Hojii irratti maal hojjenne isa jedhu karma saatalaayitii kana duwwaadha moo maal hojjettanii yoo jettanii naanna gaafattan hojii irratti baay'ee carraaqii goone waggaa kana keessa egaa akkuma isin beektan yeroo itti mootummaan filannoo geggeeffatee aangoo isaa haaromfatee uummata kana cafaqee bituudhaaf itti sagantaa qabuudha. Filannoo gaafa waxabajjii 21 kan geggeeffatanii juma kana nulleen uummanni Oromoo akka bahee ittiin hirmaan waan isaan laallanne kana kan dhaabbileen Oromoo keessaa humnaan hambifaman akka irratti hin hirmaanne sochii garaagaraa goone sochii kana keessaa advertisementii websaayitii Facebook irratti peejii Finfinnee News Network irratti goonee jirra horii kaffallee jechuudha. Haaluma kanaan fakkeenyaaf gaafa 19-21 waxabajjii jechuudha. Beeksisni nuti goone guyyaa 3 keessatti gara nama 160 olii akka arguu danda'edha. Achi keessa gara nama 2,800 ta'an wanni kanatti illee gammachuu akka qaban ibsaniiru. Namoonni baay'een karaa keessaa karaa WhatsApp nu dubbisanii haala gaaf sana filannoon itti deemaa ture. Bakkoota garaagaraatti Oromiyaa keessaa utuu nafin akkasumallee Sumaalee keessaa illee utuu nafin Ogaadeen fa'aa keessaa illee utuu nafin nu quunnamaa turanii wanta tattaa'aa ture sanallee gabaasa baay'ee karaa keessaa nu ergaa turanii jechuudha. So carraaqii goone kanaan haga tokko ergaa dabarsuu barbaanneerra ergaa nu dabarsin illee baay'ee gabaabaadha akkuma isin argitan filannoon uummataa warra kana kan jedhu. Kun gaafa waxabajjii 19 jechuudha. Isa fuuldura gara 7 kan ta'u dursinee kan jalqabne namoota biraan ga'uu irratti Feesbuukiin yoo guyyaa gabaabaa keessatti horii guddaa baasanettan namoota guddaa biraan gahaa yoo immoo horii masaan ammoo yeroo dheeraa fudhatanii hojjetan yeroo dheeraa sana keessatti guyyaa guyyaatti nama muraasa biraan ga'a. Haala kanaan kanuma fuuldura gabaasa beeksisa kan nuti baasne waa'ee
har'a Amaanu'eel Wandimmoo ajjeesanii kalees boor immoo siin yookaan obboleessa kee obboleettii kee abbaa kee yookaan haadha kee akkan ajjeesne wabii maalii qabdaa kan jedhu mootummaa kanarratti akka isaan ka'anii fi filannoon uummataa dhaabbilee Oromoo itti aarsaa kaffalaa jiran ta'uu isaa kan akka uummanni dhaga'u gochuu irratti beeksisa goonee jirra. Haala sanallee garaa nama 50,000 olii wanta sana akka arganidha jechuudha. Akkasumas miidiyaaleen keenya erga tamsaasa jalqabneeti yeroo itti uummanni keenya waamee to'achuun tajaajila walqixxaawaa fi sadarkaa isaa eeggate kennaa jiru. Kunilleen yeroo itti miidiyaan tokko barbaachisutti miidiyaa 2-3 yeroo itti dhiyeessuudhaaf dandeenyutu jira. Inni kun baay'ee nama gammachiisaa jechuudha. Walumaa galatti waggaa kana keessa namoota gara miliyoona tokkootti ol kan ta'an gahuu danda'eera tamsaasni keenya jechuudha. Kun egaa peejii Finfinnee News Network duwwaa irratti kan rikaardi ta'edha jechuudha. Yoo ammoo miidiyaaleen Finfinnee News Network jala jiran 10 ol tajaajila isaan kennan hagam impaaktii qabaatanii naawwan evaluate goone kanaa ol baay'ee daran guddaadha jechuun ni danda'ama jechuudha. Miidiyaaleen Habashaa chaanaloota 100 ol qilleensarraa qabu kan Oromoo garuu 5 hin caalan jechuudha lakkaa'uu dandeenya. Isaanumtuu qoqqobbii hedduutu irra jira. Qabeenya gahaa hin qabnu hiyyeessa. Furmaanni harka garuu furmaanni kana harka uummata Oromoo jira jechuudha. Uummanni Oromoo miidiyaan na barbaachisa. Uummanni Oromoo miidiyaa qabu kana dinagdeedhaan yoo tumsatee jedhe miidiyaa yoo qabaatee jedhe akkuma sanatti uummanni Oromoo kabajallee qabaachaa deemaa jechuudha. Amma ilaalaa rakkoon biyyattii keessatti deemaa jiru Oromiyaa keessatti waggoota 30 oliif irra jira. Dhiyeenyuma kana jechuudha. Garuu waa'ee Oromoo kan dubbatu hin jiru. Irraa guddaa wanti dubbatamu waa'ee Tigraay keessatti ta'e jechuudha. Rakkina wal fakkaataatu Oromiyaa keessatti ta'a kan keenya badaa hin dubbatamu jechuudha. Isa kana uummanni Oromoo miidiyaa isaa jabeeffatee miidiyaan yoo isa kanarratti hojjete haga tokko rakkoon Oromiyaa keessatti mul'atu addunyaa birallee gahuu danda'a jechuudha. Walii keenyas wal barsiisuu walitti himuu waan barbaachisaa ta'e wal sochoosuu dandeenya jechuudha. Kanaaf furmaanni harka Oromoo jira jenna. Sagalee keenya addunyaa dhageessisuuf waliin haa tumsinu. Finfinnee News Networkiin miidiyaa diina raasasuu qabna. Egaa hedduu galatoomaan isiniin jedha. Tole Dr. Daani'el hedduu galatoomii fayyaa ta'ii gabaasa nu dhiyeessite hundumaafuu gabaasa dheeraa bareedaa nu dhiyeessite. Kanatti aansee gabaasa dinagdeetu nu dhiyaata. Innis obbo Tashoomee irraa nu dhiyaata. Gabaasa dinagdeetiif gabaasa hojii kanaa gaaffiif deebii ol duukaa geggeessina lamaanuu isaa yeroo tokko gaafattu isaan booda daqiiqaa yaraa qabannee daqiiqaa 15 isinii kenneera obbo Tashoomee waltajjiin kan keessan galatooma. Ulfaadhu game yeroo kana nyaachuu fi duraan dursee nagaa waaqayyoon isin gaafachuu barbaadu hunduma keessanii baga nagaan jiraattan jedha. Isatti aansee warri booda dhuftan baga nagaan dhuftanii guyyaarraa kana iddoo baay'eetti sagantaan adda addaa akka jiru hundumti keenya quba qabna. Nullee sagantaa kana butuudhaaf iddoo yaallee turre garuu booddeettis immoo bona kana sagantaan walitti aanee waan dhufaa jiruu fi waan goonee har'uma akka goonu itti dirqamnee kunoo gaarra goonee baga nagaan dhuftanii baga nu argamtaniin jedha. Mee utuu sagantaa utuu gabaasa horii ittiin seeninii mee waan keessa daddabarre xinnoo anis tuttuquun barbaada. Gara dudduubaa deebinee yoo laalle seenaa biyya keenyaa sana keessattuu seenaa impaayera Itoophiyaa yoo laalle 1931 jalqabee ergaa mootummaan impaayerri suni akka impaayeraatti
keessattuu duratti gad jabaatee ijaarame jalqabee amma ammaatti karaa sabaa himaatiin waan deemaa jiru ilaalla jechuudha. Walumaa gala impaayirri Itoophiyaa waan afur irratti kan inni dhaabbatee uummata keenya amma ammaatti hacuucaa gabroomsaa jiru. Inni tokko humna waraanaati. Humna qawweeti jechuudha. Inni lammaffaa humna sabaa himaati. Humna miidiyaati jechuudha. Oduu sobaa himuu, seenaa sobaa himuu, olola oofuu kanaan uummata keenya gurra duuchaa turan jechuudha. Waggaa 86 darban kana. Egaa 86 kan hin jedhullee 19 fi 35 jalqabeeti raadiyoon biyya sanatti kan jalqabe. 1935 irraa jalqabee amma ammaatti oduudhaan gurra duuchaa turan jechuudha. Oduu sobaatiin. Nuumtuu kan keenya warri jaatamoota keessa of barree dhagaa turre waggaa baay'eedhaaf gurri dhukkubeera jechuudha. Inni kan biraani siyaasaa sobaatiin impaayirri Amaaraa yookaas impaayirri Habashaa kuni siyaasaa sobaatiin ijaarame jechuudha. Kana biratti amantii ortodoksiitiin namoota kiristinnaa kaafne jechuudha maqaa geddaruudhaani taabotatu asitti bu'ee lafa kana qabachuu qabna jechuudhaani lafa sittiin qabachuudhaani bakka afaan Amaarinyaa dubbatu yookaas bataskaanni ortodoksii isaanii bakka inni jiru lafa keenya jedhanii falmuudhaani kanaan uummata keenya lafa keenya qabatanii uummata keenya gabroomsaa turan jechuudha. Miilli inni sadaffaani gargaarsa warra dhiyaa kanaa jechuudha. Gargaarsa warra dhiyaa kanaanii qawwee fi siyaasaa gorsa siyaasaa argachuudhaani gargaarsa warra dhiyaa kanaanii itti hirkataniiti hamma har'aattuu mootummaan kun mootummaan ibbaaraa kun deemaa jechuudha. Egaa walumaa gala isa karaa waraanaayi amma uummati keenya of ijaaree waboonis of ijaaree ittisa mataa keenyaas ijaarrachuutti waan jirruu fi karaa sanaanis qabsoo godhaa irra jechuudha. Karaa siyaasaatiinis waggaa 50 darban kana uummata keenya barsiisuudhaani adda bilisummaa Oromoo adda durummaadhaani irratti hojjetaa waan turreef uummati keenya hammi tokko qulqullaa'ee jechuudha. Siyaasaa isaanii kana jalaa olola isaanii kana jalaa qulqullaa'ee of baree oromummaa isaa baree biyya isaa baree afaan isaa baree daangaan isaa baree jira jechuudha. Gargaarsa warra dhiyaa kanas immoo olola isaan ala kanatti facaasaa turan erga Oromoon ala ba'ee innis gar tokkooni irratti hojjetamaa jira jechuudha. Akka amma duraa monopoolii godhatanii gargaarsa alaa kanas argachuuf hin deeman jechuudha. Karaa miidiyaatiin kun osumatti jirru kana qabsoo nuti itti jirru kuni miila mootummaa biyya sanaa inumaayyuu isa lammaffaa ta'a biyya sanatti isa kana miila jalaa butuudhaaf jechuudha. Kanaaf miidiyaan kun illee kan inni dhaabbatee fi walumaa gala. Bee mootummaan sun akkamitti sobaa turte uummata jennee yoo of gaafanne konstituushinii isaanii 1930 tolfame irratti keewwati 26 waan inni jedhu kas jedha. Except where the law permits, no person has the right to censor the personal correspondence of any Ethiopian citizen. Kuni constitutionii 1930 ba'e irratti 1930 constitutionii ba'e irra kan jirudha kun. Ammas immoo 1955 haaressanii ammas yeroo baasan maal jedha article yookaas keewwati 41 freedom of speech and the press is guaranteed the empire law jedha. Article yookaas keewwati 42 maal jedha correspondence shall be subject to no censorship except in time of declared emergency jedha. Amma constitutionii lachuu argina jechuudha. Constitutionii amma keessa jirru kana yoo dhattanii ilaaltanii keewwata 29 tokkooti amma torbaatti
wanni jedhu mirga bilisummaa mirga namni birmadummaa qabu bilisummaadhaanii yaada isaa ibsachuu maxxanfachuu mirga inni qabu tarreessee kaa'a wanti tokko itti hafee hin jiru. Garuu lafarra jira hojiin kun lafarra hin jiru. Kanaaf egaa mootummaan godhe 90% ol sobumaan ijaarame kan jennuuf kanaaf. Sobumaan ijaarame sobarratti hirkatee ambarraatti uummata keenya burjaajessaa jira jechuudha. Egaa walumaa gala raadiyoon 1935 jalqabee yeroo empayerichaa yeroo Haile Sillaasees 1931 amma 1974tti yeroo immoo dargii kan jedhamu militarii kooministii kan ture 1974tti amma 1991tti waan tokko geddarame. Akkuma nama gararraa jedhe kanatti afaaniin warra alaa gowwoomsuudhaa fi warra biyya keessas gowwoomsuudhaa fi akka waan birmaduun jiru akka waan mirgi jiru tokko godhanii waraqatarra kaa'anii garuu lafarratti namni waa tokko dubbachuu hin danda'u. Isumarraa kanallee 1991 jalqabee ammarraatti sirni wayyaaneen gadhaabde suni kan Abiyyi faa kuni sirnuma militarii kooministii yookaas komaand poostiidhaan kan bulchu mirga tokkoyyuu kan uummataaf hin laanne jechuudha. Gaa miidiyaan illee akkuma isin argitan kana wanti irraa walitti himnu jiru hundi keenya wal qixa beenna. Kanaaf egaa kanaaf mootummaan suni jalqabuma jalqabee waggaa 86 gurra nu duuchaa ture kan keenya gurri tokkoyyuu nu duudeera jechuudha warra waggaa 50 ol dhaggeeffanne kana. Yeroo ammaa tokkoffaa intarneetiin dhibba keessaa 20 gadi biyya sana keessa kan jiru. Innuu magaala gurguddaa keessa jira malee magaala xixinnoo keessa iyyuu hin jiru. Innuu yeroo barbaadan hin cufu yeroo barbaadan hin banu. Chaanaliin gara 65tu jira. Chaanaliin kun hundumtuu raadiyoonis ta'e TV'n tokko tokko keessa deemtanii ilaaltanii afaanuma Amaaraati. Afaan Oromoo ta'ee jedhaniitu ittiin olola isaanii oofuu fi raadiyoo irraas tokko TV irraas tokko bananiitu ittiin olola isaanii oofuu jechuudha. Kanaaf Oromoon takkaa mirga yaada isaa himachuu takkaan arganne jechuudha. Fakkeessuudhaafiti afaan isaatiin dubbatu jechuudha naftanyoota afaan Oromoo beekan. Egaa kanatti fufuu qabna, kanatti fufuu hin qabnu. Kanaaf egaa addunyaan geeddaramaa jirti, jijjiirama addunyaa irratti deemaa jira. Oromoofis jijjiiramni kun dhufuu qaba. Jijjiiramni kun kan dhufuu qabu qabsoodhaan jechuudha. Kanaaf egaa Oromooni sabaa himaa mataa isaa danda'e ofiisaatiin dhaabbatee qabaachuu qaba. Kan jarri dhaabanii fi itti olola isaanii oofuu fi dhaabanii nutti kennan miti. Ammayyuu hin jiru kan jarri dhaabanii nutti kennanii namni keenya afaan Oromootiin haasa'u kan Oromoo fakkaatu garuu jaarmaan isaa dugda duuba deemtanii olaaltan horii kan baasee kan ijaaree dugda duubaanii ajanda mataa ofii dugda duubatti qabatee kan deemu kan alagaa ammayyuu numa jiran keessa jira. Nuti egaa kan Oromoon ijaarrattee dantaa mataa isheetii ittiin falmattu dhaabbachuun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Egaa Finfinnee News Networking kun kan ijaarameef silas dubbatamee ture. Isa biratti yaada 8tu jira an ofii kootii kan ilaalutti. Tokko Oromoo addunyaa barsiisu. Oromoon addunyaa wajjin waliin beeku amma dura. Maqaa Itiyoophiyaatiin kan dubbatan ala kanatti. Waan Oromoo alatti dhiisiti biyya keessattuu dhagaamaan turre kanaafi Oromoof addunyaa wal barsiisuudha miidiyaan. Inni lammaffaa Oromoo gidduutti wal qunnamtii cimaa isaa uumuu jechuudha. Oromoo dhumtuu akka wal qabaatu miidiyaa wal qabaatu. Inni bahaa inni isa dhihaa inni kaabaa isa kibbaa akka dhaga'u akka wal hubatu gochuu jechuudha. Odeeffannoo dhugaa dabarsuu jechuudha. Eenyummaa fi Oromummaa jabeessuu inni arfaffaan. Inni shanaffaan barumsaa ammayyaa dabarsuu wal barsiisuu jechuudha. Inni jahaffaa hawaasa dammaqsuu barsiisuu ogummaatii fi gara fuulduraatti hawaasa kan akkatti ijaaranii akkatti misooma ogummaan geggeeffameen akka ijaarratan barsiisuu jechuudha. Inni torbaffaan seenaa dhugaa, oduu dhugaa dabarsuu jechuudha. Inni saddeettaffaan bilisummaa fi walabummaa falmuudhaa fi
kara kanaan dabarsu jechuudha. Kanaaf egaa waan 8 kana barbaachisa jechuudha miidiyaan kan ofii kan alagaa waan tokko siin godhu inni yeroo sitti kennanii tuttiin sitti dhimma sitti bahu jechuudha. Mee gara gabaasa horiitti hin deebi'a achuma irratti dhaabessa kana. Gabaasa horii amma ammaatti birrii 16,227 fi saantima 98 walitti qabna. Kana keessa akkuma sila dubbatamaa ture saatalaayitii NSS dhaa fi birrii 13,000 baafnee turre waayirii gochuu fi birrii 45 ba'ee isa booda akkuma sila dubbatamee jedhamee yeroo saatalaayitii irraa nu buusanii horii nu deebisan jechuudha. 12,209 nu deebisan jechuudha. Isa booda Arabsaatiin immoo dhandhee kireeffanne isa immoo 12,000 kaffallee isaanis akkasuma amma isaafis waayiriidhaafis kaffalleerraa achirratti sammas akkasuma yeroo nu buusanii yarri immoo 11,980 nu deebisanii waayiriidhaaf immoo birrii 20 kaffallee jechuudha. Amazon hosti gochuudhaaf birrii 2 ji'atti baafna. Ammas amma kontiraata dhiyoo kana seenne 5,500 laanne egaa isa kana yookaas horii isaa deebifnee arganna yoo sarvisii nu kennuu hin danda'an ta'e yoo kana achi immoo sarvisii keenya arganna jechuudha. Dimshaashatti kan jiru 9,760 nurka jira. Saantima 98 wajjini. Egaa kana kan jiru inni 5,500 yoo tole sarvisii isaa arganna yoo walitti nu qajeeleef yoo kana achi horii isaa nu deebisu jechuudha. Gabaasaan horii kana fakkaata. Karaan ittiin nu gargaaruu danda'u namni karaa adda addaatiin nu gargaaruu danda'a. Tokko guyyuma har'aa waada nu seentanii imeelii keessan nu laattanii karaa imeelii keessanii follow up goonee isinirraa fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa goofandii qabna. Gara goofandii keenyaan achumaan directii achumaan nu galchuu dandeessu. Inni sadaffaa websaayitii keenya irra hodhattanii donation kan jedhutu jira. Donate kan jedhutu jira. Isarratti tuttaniitu irratti guuttanii donate nu gochuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan baanka akkaawuntii qabna. Baanka akkaawuntii keenya filaayirii keenya irras keenyerraa waan amma dura babaafne irrattis keenyerraa isarraa arguu dandeessu. Baanka akkaawuntii keenyas information ichirraa argachuu dandeessu. Baanka akkaawuntii keenyatti nu naquu dandeessu. Peepaliidhaanii, Venmoodhaanii, Kaashaappiidhaan nu erguu dandeessu. Warra Ameerikaanii jirtan chekkiidhaan nu erguu dandeessu. Chekkiin biyya Ameerikaanitti rakkoo hin qabu. Directly adresiinis hin jiraachuu marra jira jechuudha. Kan biraani waggaa waggaatti warri nu gargaaruu barbaaddanii yoo waggaa waggaatti nu gargaaruu barbaaddanii warri waggaatti waada nu seentanii ji'a ji'aan yoo 200 nu baaftanii pilaatiiniyam jennee wannoo keenyerra dhuma waggaatti kan ittiin galateeffannu waggaatti 2,400 jechuudha. 200 nu kennee namni pilaatiiniyamii keessa jira jechuudha. Yeroo immoo galatoodhaa fi kennaa laannaaf jechuudha. Inni lammaffaa gooldiidha. Isaan immoo birrii 100 ol nu kennu jechuudha. 1,200 waggaatti. Warri kaan immoo silveriidha. 50 ol nu kennu jechuudha. Isaan immoo 600. Inni kaan biroonziidha. Birrii 25 ji'atti nu kenna jechuudha. Waggaatti 300 jechuudha. Yoo akka kanatti nu gootanis akkuma amma jenne immoo kennaa pilaatiiniyamii kanaa, gooldii kana, silverii kana, biroonzii kana isin ilaachuu dandeenya jechuudha. Warri tola miseensa taatan nu gargaaruu barbaadanis tola miseensa taatan nu gargaaruu dandeessu. Naannaa keessanitti hawaasa naannaa keessan jirutti nu himtu. Achiin yeroo akkamma har'a naatoo qabaannu hawaasa nu kakaaftu jechuudha. Isin immoo tola miseensa ta'uu dandeessu jechuudha. Karaa biraanii waggaatti yeroo 3 sagantaa qabna naatoo deeggarsa funaanuudhaafi isa waggaa duraa isa duraa feezii duraa jechuudha. Fuula duraa Februaarii keessa goone jechuudha. Februaarii 6 goone jechuudha. Inni har'aa lammaffaan isaa har'aa. Inni itti aanu September 4 goone jechuudha. Kan dhumaa Desember keessa gochuun keenya nafu. Kanaafi kanas akka goonu quba nu qabaadhaa. Egaa qaaciliin keenya iteetti nirraa
Anoo fixadheera waan nu dhaggeeffattanii fi baay'isaa fayyataa horaa bulaa kan hortan keessa bulaa fayyada gammachiisa. Ay hedduu galatooma daqiiqaa isinii keessatti keessatti fixxanii walumaa gala perfect saayidhaanii dhugaadhaaf galatoomaa hedduu gabaasa bareedaa nuu laattanii. Mee gabaasa ammaa obbo Tashoomaan nuu kennan kanaa fi kan sila Dr. Daani'el gabaasa nuu kennan itti gaaffii warri qabdan yoo jiraattan gaaffii lamaan sadan tokko furan. Namni gaaffii qabaattan yoo jiraattan harka baasaa. Gaaffiin yoo jiraat gaaffii lamaan sadan tokko furanna. Ka biraatti darbuuf deemna. Tole gaaffiin hin jiru. Garuma sagantaa keenyaatti dabarraa yoo jiraates immoo namni dhumarratti kaasuu danda'a. Dhumas gaaffiin xiqqoon ni jira. Egaa amma namni sagantaa gabaabaa nu dhiyeessu tokkoffaan obbo Zalaalem Nagaasaati. Obbo Zalaalem Nagaasaa daqiiqaa 15 qabdu. Yoo dandeessan akka obbo Tashoomaa kanatti xumuruu yaalaa galatooma maayikiin kan keessanii argoma. Fayyaa ta'e obbo Gammachiis na dhageessu miti? Eeyyee. Sarbaanaa kennuu keessaniif galatoomaan jedha. Anillee daqiiqaa 15 iyyuu barbaadu waan haaraa waan ani isinitti himuun qabu waanuma isin beektan tokko. Zalaalem na dhageessanii jechuun si'a? Si dhaga'eera. Argaan jirra garuu. Nan dhageessanii? Dhagaa si birata Gammachiis si dhagaa jira Zalaalem. Itti fufi. Okay. Anillee waan jechaa ture waan haaraa waan ani isinitti himu waan hin qabnee fi daqiiqaa 15 barbaadu waanuma beektan tokko tokko si yaadachiisuun barbaada. Innis immoo qabxii sadii tokko yeroo ammaa kana keessatti lola odeeffannoo keessa jirra. Lolli odeeffannoo kuni information warfare isa jedhan afaan Ingiliziitiin. Okay. Itti fufaa. Okay, na dhageessaa? Si dhageenya. Gamme si bira natti fakkaata innoo qajeeluma dhagaa jirra Zalaalemin. Okay, ani ittan fufa gaa. So qabxiin sadan tokkoni waanuma isin beektan si yaadachiisa. Tokko information warfare isa jedhan lola odeeffannoo keessa jirra. Maal jechuu akka ta'e nan ibsa. Lammaffaa har'a kana asitti walitti dhufnee lola kana keessattuu miidiyamii yookaan xurree odeeffannoo nu dhorkachuu fi qabsoo diinni keenya gochaa jiru dura dhaabbachuu fi waan inni gochaa jiru kana fashalsiisuudhaaf asitti wal agarree qabxiin lammaffaa. Inni sadaffaanii FNN Finfinnee News Network miidiyaa addaatiin jedhaan miidiyaa Oromoon qabu. Oromoon baay'ee qaba kun maaliif adda ta'ee kan jedhu yoo ka'eef deebii akka ta'uu fi FNN miidiyaa addaatiin jedha maal jechuuf akka ta'e nan ibsa. Ishee kanan beektan yoo ta'e malee isa kaan hunda isaa beektu. Waan haasa'uuf deemu. Tokko lola odeeffannoo keessa jirra. Odeeffannoon maaliif fardiidha jennee yoo ilaalle maaliifis immoo lolli odeeffannoo geggeeffama jennee immoo ilaalle sababni isaa uummanni tokko uummanni qabsoorra jirus haa ta'u uummanni qabsoorra hin jirres haa ta'u sochii godhu hunda kan murteeffatu odeeffannoo qabu irratti hundaa'eeti. Murtiin numtillee akka nama tokko tokkootti uummata dhiisaati. Murtiin nuti goonu odeeffannoo qabnu irratti hundaa'a. Yeroo tokko tokkootu odeeffannoo gahaa hin qabaatin murtii goonee tarkaanfii tokko tokko fudhannee booda odeeffannoo gahaa immoo argannu immoo itti gaabbinutu jira. Kanaafi namni odeeffannoo namaa to'achuu danda'e sochii namaa to'ata jechuudha. Tarkaanfii namni fudhachuu danda'u to'achuu danda'a jechuudha. Kan odeeffannoo uummanni argatu to'achuu danda'e yookaan kontroolii gochuu danda'e sochii uummataa to'achuu danda'a jechuudha. Isa kanaafiti odeeffannoon fardii ta'e isa kanaafis immoo waraanni odeeffannoo lolli odeeffannoo geggeeffamu. Lolli odeeffannoo maali yoo jennee of gaafanne immoo odeeffannoo soba kennuu haa ta'u odeeffannoo qabsaa'otaa
kan qabsaa'onni immoo uummata isaaniitti dabarsan gara dabarsuudhaan uummata kanaaf faajjessuudhaanii tarkaanfii diina fayyadu garuu tarkaanfii uummaticha hin fayyadne gowwoomsuudhaan akka inni fudhatu deceivii gochuudhaan akka inni fudhatu gochuu irratti hundaa'a information waraanni odeeffannoo kun. Gara biraan akka odeeffannoon uummataa odeeffannoon qabsaa'otaa akka uummata bira hin geenye gochuu innis mataansaa waraana odeeffannoo keessaa isa tokkodha. Egaa kana qofaa miti waan baay'eetu jira yeroo gabaabaa kana keessa baanee fixuu hin dandeenyu gabaabaadhumatti garuu diinni kan lola odeeffannoo geggeessuuf maaliif jennee ilaalle akkuma olaantummaa waraanaa barbaadu olaantummaa waraanaaf qabsaa'a diinni qabsaa'onnis immoo olaantummaa waraanaa diina irratti argachuuf qabsaa'u. Olaantummaa jaarmaadhaan caalaatti ijaaramanii caalaatti qindaa'uu irrattis akkasuma diinni olaantummaa argachuu barbaada qabsaa'onni immoo olaantummaa argatanii diina kana injifachuu barbaadu. Siyaasaatti illee dippiloomaasiitti illee akkasuma akkuma kana waraanni odeeffannoo nuyi jennu kun kan geggeeffamu karaa odeeffannoo immoo olaantummaa argachuuf warri wal dura dhaabbannu kun lamaan warri fakkeenya yeroo kan keenya kana keessatti mootummaa Itoophiyaa ta'u humnoota warra eliitii Amaaraa ta'anii humnoota wayyaanee illee yeroo darbee ta'anii hundi qabsoon jiru yeroo hundumaa odeeffannoo irratti olaantummaa qabaachuudha. Maaliif kan odeeffannoo irratti olaantummaa qabaatetu uummata sochoosuu danda'a. Tarkaanfii uummanni fudhatullee sochoosuu danda'a. Kanaaf jechuudha. Kun immoo akkuma kaasee bifa baay'ee qabaachuu danda'a. Propagaandaa facaasuu waan beektanidha. Kana baay'ee waan ani ibsuun qabu. Kan mataa isaatii uummatatti facaasuun odeeffannoo sobaa fi kan uummata fanfaajjessu beekaa facaasuun kan amma nuti asitti wal nu argisiise kan amma sila Dr. Daniel baay'ee bal'isee ibsaa ture kan inni tarreessaa ture nu dhoowwachuu xurree ittiin ergaa keenya uummata keenya bira geessifannu nu dhoowwachuu saatalaayitii irraa nu buusuu intarneetii nutti cufuu shortwave nu dhoowwachuu jaamii gochuu isa kana keessa jirra jechuudha. Kuni waraana isaa qawweedhaan dirreetti godhamaa jiru wajjin tokkollee adda addummaa hin qabu. Akkasitti hubatamee kan jedhu hin qabu. Inni gara biraa qabsoo akka kan keenyaa kana keessatti sabboontonni yeroo hundumaa kan isaan irratti xiyyeeffatanii barnoota poolitikaa kennuudha, barsiisuudha, ideoloojii wannoo sabboonummaa kana barsiisuudha, warra qabsaanii leenjisuu, isaaniin kakaasuudha, yaada uummataa kana akka inni qabsoo gargaarutti tottoshuudha. Kun hundumtuu yoo qunnamtiin uummataa wajjin jiraate, communication isa jennu yoo jiraate malee hin danda'amu. Communication uummataa wajjin yoo qabaatan malee uummata kana kakaasuun hin danda'amu. Communication yemmuu jennu qunnamtii yemmuu waan sadii barbaada. Tokko ergaa dabarsan barbaada. Ergaan dabarsan kuni maali ergaan uummatatti dabarsuu barbaannu kun? Ergaa qabna. Ergaa sabboontotaati. Ergaa biyya keenyatu humnaan qabamee qabeenya keenya saamamee qabsoodhaan deeffannaa kan jedhudha ergaan keenya. Ergaan kuni utuma qabanii dabarfachuun biyya keessatti diinni kontroolii godhee to'achaa jira. Biyya keessa baay'ee jechuun baay'ee rakkisaa ta'aa jira. Biyya alaatii ergaa kana dabarsuu yaalaa jirra nuti. So ergaa kana biyya alaatii yoo ta'u malee biyya keessaas hahuudhamuyyuu malee hin qabna ergaa kana gaaffii hin jiru. Sirnatti wal dhageessifnu qabna isaa communicationii keessatti protocol jedhanii qabna. Waan sadii barbaachisaa jedheen ture tokko ergaadha. Tokko immoo sirnatti walitti haasa'anii protocol sana. Inni sadaffaanii xurreettinii ergaa kana walitti dabarsanidha. Isa miidiyaa jennu kana isa miidiyem yookaan miidiyaa jennu yemmuu wannoo goonu yemmuu baay'ee isaa dubbannu. Innis waan biyya keessa jiru akkuma amma sila
website fakkaata kan kaase TV station FM frequency FM AM hundumtuu mootummaa jala jira waan hundumtuu mootummaa jala waan jiruuf even printing waan wanno godhanii facaasan illee xurree sanatti illee wannoon qabnu nuti biyya alaati xurree warri biyya alaa provide godhan kennan kanati irratti dabarsuudhaafiti qabsoo gochaa jirra ergaa keenya kana isa kanarratti lolli ammarra jirru kuni flexible fix na dhageessu nagee isin nagaa jira warri namoota walitti nu fide innan jedhe mediumii kana barbaacha satellite kana baafnaal tokko baaseera nama amma baaseeta ergaa keenya kana biyyatti dabarsinu barbaacha har'a sitti dhufne waan kana haasa'aa jirra innis immoo saatalaayitiidha qabxiin kun sadaffaa waa'ee FNN miidiyaa addaati isa jedhudha FNN Finfinnee News Network waan tokko waan beekuu barbaachisutu jira natti fakkaata tokko ammallee taa'an jiru akkuma sila jedhame FNN kuni warra media tokko media organization tokko miti media organization baay'eetu walitti dhufanii waan uumanidha ammallee taa'an jirani saatalaayitiidhaan biyya dhaqqabuullee yeroo dadhabanitti karaa adda addaa barbaadanii biyya dhaqqabsiisaa jiru qophiin isaanii ittuma fufaa jira hundi isaanii karaa danda'an immoo biyya dhaqqabsiisaa jiru fakkeenyaaf karaa intarneetii haa ta'u yeroo tokko immoo viidiyoodhaan yoo biyya keessatti dhaggeeffatame baandwiidhii baay'ee fudhatee horii isaan kaffalchiisa jechuun sagalee qofaadhaanis kan dabarsan jiru malee FNN ammallee jirurra jira Finfinnee News Networkiin taa'ee saatalaayitii eegaa hin jiru ammallee qophii adda addaa godhee biyyatti karaa danda'u saatalaayitii dhabeeyyuu facaasaa jira. Qabxiin lammaffaa waan FNN adda godhu miidiyaa xixiqqaa kanneen hunda caalaa ilaalchi isaanii ilaalcha uummata Oromoo wajjin deemuudha kanas keessa jiran. Kanneen baroota dheeraadha jalqabanii waboon barbaachisaa ta'uu isaa falmaa turani. Kanneen baroota dheeraadha jalqabanii walabummaa Oromiyaa malee deebiin waaraan qabsoo Oromoof hin jiru jedhanii kan falmaa turanidha kanas keessa jiran. Haxinnaatan malee sagaleen isaanii haxinnaatu malee baay'een isaanii warra hunda dura yemmuu Oromoon baay'atee waboon amma barbaachisu bilisoomni irra jechaa turetti. Yemmuu Oromoon baay'atee lakkii walabummaan hin ta'u namni nurraa fudhatu hin jiru Itoophiyaa Dimookiraatessina malee jechaa turetti warra didanidha warri kun. Warra haxinnaatan malee xiinxalli isaanii xiinxala hundumaa dura kan ta'e waan amma dhufaa jiru kana warra hundumaa dura arganidha. Kanaaf adda FNN dhugaa dubbachuudhaaf.
yoo yaaddanii miidiyaa warri gurguddaan amma yeroo dhiyoo asillee egaa hundumtuyyuu waboo sin dhaadessa baay'ee dhaadessu sodaachaa turan waboo. Waa'ee walabummaa Oromiyaallee kaasuu baay'ee sodaachaa turan. Amma liyyuu taanaan badaan argu baay'ee isaanii irraati. Isaan kuni sodaa tokko malee yeroo dheeraadhaaf warra gochaa turan tas keessa jiru. Isa kanaaf innanii addummaan isaa warri FNN kan inni adda isa godhu ilaalchi isaa ilaalcha uummata Oromoo biyya jiru wajjini allaayinii kan godhu kan duukaa deemudha. Kanan jedhuuf kanaaf. Inni kun baay'ee waan hubatame natti hin fakkaatu iddoo tokko baay'eetti. Kanaaf gabaabaatti miidiyaaleen FNN keessa jiranii walitti dhufanii kanneen FNN keessatti walitti dhufanii kanneen ilaalcha fi fedhii uummata keenyaa calaqqisanidha. Hunda caalaa yeroo tokko tokko warra calaqqisan miti, yeroo tokko tokko warra hin calaqqifne miti, yeroo dheeraadhaaf warra calaqqisaa turanii warra teestidii ta'ee ilaalchi isaanii gadi fagoo ta'e waan ta'aniif deeggaramuu qabu kan jedhuun qaba. Egaa yooni gabaabsee lola odeeffannoo keessa akka jirru kaafneerra. Kuni waan irratti namni wal dhabu natti hin fakkaatu. Xurree ittiin ergaa keenya biyya keenya dhaqqabsiifnu kanaan nu dhorkachuu fi diinni baay'ee hojjechaa jira. Waan lamatu nurratti hojjechaa jira dhugaa dubbachuuf. Tokko diina. Isa kana Dr. Daniel akka gaariitti sila gabaaseera. Lola diinni nurratti geggeeffamu tokko lammaffaan qabeenya xurree kanatti hin kireeffannu dhabuudha. Amma turuma diinni iyyuu lola kana nurratti geggeessaa hin jiru ta'e qabeenyi isaa yoo hin jiru ta'e xurree kana argannee uummata keenya dhaqqabuu hin dandeenyu jechuudha biyyatti. Jaallan FNN keessa jiranii osoo abdiin kutatin qabsoo diinaa kana fashalsiisuu fi deeggarsa keessan argachuu fi yeroo baay'ee irratti hojjechaa jiru. Yoo isin hin deeggartan ta'e, yoo hin gargaartan ta'e, qofaa isaanii diina hamaa kana dura dhaabbachuuf injifachuun baay'ee rakkisaa isaanitti ta'a. Ergaa kee qabsoo bilisummaa Oromoos biyyaan ga'uun baay'ee dadhabsiisaa isaanitti ta'a. Egaa isin maal gochuuf deemtu isa jedhudha warri as keessa jirtanii. FFN gargaarsa keessaniin diina kana wajjin wal falmuu fi injifatee uummata keenya dhaqqabuu bira ga'amu gargaarsa keessan nabee diina kanaan injifatamee hafaasa jedhudha. Ani akkani yaadutti uummanni keenya gargaaree diina kana akka injifannu akka uummata keenyas dhaqqabnu utuu irratti hojjetamee isinitti yaadda. Deebiin garuu kan keessanii waan na dhaggeeffattaniif galatoomaan jedha. Fayyaa ta'a. Dhugaa dubbachuudhaaf daqiiqaa Zalaaleen daqiiqaa isinii kenname keessatti fixan isinis hedduu galatoomaa. Dubbii gurguddaa kaastanii dubbii isin kaastan keessaati waan odeeffannoodhaaf odeessaa kuni uummata Oromoos ta'ee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis baay'ee dadhabaa hin jiru. Wanti kun waan yeroo fudhatame irratti dubbatamuu qabudha. Uummanni Oromoo odeeffannoo qabu. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoos dhaabbileen Oromoos tikan qabani. Addunyaa guutummaan kan inni ittiin biyya bitaa jiru waan hundumaa gochaa jiru ittiin uummata diinnis uummata keenya ittiin miidhaa jiru. Odeeffannoo qabaachuudha tika. Tiki qabsoo uummata Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessa sin jiru uummata Oromootiifis hin jiru. Tikiyyuu gosa hedduutu jira. Tika alaatu jira, tika keessaatu jira, tika uummataatu jira, tika waraanaatu jira, tika qabeenyaatu jira, tika hedduutu jira. Nuyi tika hin qabnu. Kana malee immoo karaa uummanni keenya waa dhaga'uu danda'u gama miidiyaati. Miidiyaan kun egaa odeeffannoodha. Gama miidiyaatiin immoo yeroo hundumaa sababii diinni qabeenya guddaa qabeenya Oromoo kana itti dhangalaasee ittiin miidiyaa kana cabsuu fi akka Oromoon waan jiru hin dhageenye godhuuf ittiin odeeffannoo akka uummatichi hin arganne gochuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf amma uummanni Oromoo hedduun isaa waan ta'aa jiru hin beeku. Amma gama biraadhaanii uummanni Oromoo mootummaa Oromoofiin jedhu kuni ilmaan Oromoo geessee Amaaraaf kenneetu Amaarri ittiin Tigraayinii
fuuldura godhanii dhaqanii Tigraay irratti dhumaa jiru. Gama biraan warri Amaaraa immoo lafa Oromoo weeraraa jiru. Kun odeeffannoo dhabuudha. Ummatichi odeeffannoo qabu. Inni ala jirus inni keessa jirus waan odeeffannoo kanarratti baay'ee gadi qabanii dubbachuun inni danda'ama. Odeeffannoon immoo gama miidiyaa qofa miti. Gama garaagaraadhaan darbuu danda'a. Akkuma sila kaasanii akkuma amma obbo Zalaalemis kaase yoo maalinni dhaamsa atattamaa karaa telefoonaa karaa waan garaagaraa godhames achuma keessa darbee mootummaa sana bira darbeetu uummata sana gahaa waan ta'eef baay'ee odeeffannoo argachuu hin danda'u uummati kuni warri qabsoo godhanis akkatti odeeffannoo jijjiiran hin qabanii waan kana irratti gajjabeessanii wal barsiisuun gaariidha. Dhiifama naa godhaa kanumanii jedha. Inni kan biraan Finfinnee News Networkiin miidiyaalee kudha wayii miidiyaaleen kun immoo kan Oromootti gargaaramuu qabu. Uummanni Oromoo yoo xiqqaate miidiyaan kun saatilaayitii irra jiraatee yoo odeeffannoo argate waan baay'ee irraa of baraara. Waan baay'ee jaraa of oolcha. Miidiyaa kana gargaaruun qabsoosa guddaadha. Ammatti qabsoon uummanni ala jiru kun godhu keessumaayyuu gama odeeffannoo uummata isaa gargaaru, gama dinagdeen gargaaru waan akkasiiti malee waan biraan jiru kanarratti jabaachuun barbaachisaadha. Akkuma amma jedhame oboo gargaaruun sodaachisaa ture nama 2-3 turre kan dinnee oboon jiraachuu qaba jechaa turre har'a garuu dhufaa jira. Waan kanarratti odeeffannoo barbaachisaa miidiyaa kana jabeessuun gaariidha. Mee kanatti aansee aadde Eertiraa namarraa jiru as. Aadde Eertiraa namarraa. Aadde Eertiraa namarraa. Aadde Eertiraa namarraa yoo hin jiran ta'e obbo Abdataa Hoomaa jiru. Obbo Abdataa Hoomaa jiru? Jira. Tole aadde Eertiraa namarraa yoo isaan dhufanii isa ittaanutti laannaa fi obbo Abdataa Hoomaa dhaamsa keessan yookaan immoo sagantaa qabdan geggeeffadhaa. Daqiiqaa 15 isinii laanneerraa abbooma galatooma. Ayyee ulfaadhaa daqiiqaa 15 kana itti baay'ee irra turuun barbaadu maaliif hayyoonni na fuuldura haasan kun waan baay'ee na dura guurratanii waan fixaniif irra deddeebi'uun mataa. Garuu immoo waan gaggabaabduu tokkoon jechuu barbaada daqiiqaa gabaabaa keessatti. Ani uummanni tokko akka uummataatti uummata jennee beekuudhaa fi waan isa barbaachisu waan hedduu akka inni ta'e silaawuu dudubbatamaatti ture. Kana keessaa miidiyaan isa guddaa tokko kan daangaatti wal dhangeessisu. Kan dhalootatti illee seenaa dabarsu kan hidhata addunyaa kana wajjin illee akka barbaachisummaa isaatti walitti nama hidhu inni guddaan tokko miidiyaa ta'uusaa haaluma dudubbatame kana isa gadi jabeesseen anillee karaa koo kun hedduu barbaachisaadha waan jedhuun gadi jabeessa. Uummanni keenya uummanni Oromoo bara 1889 Empire Minilikiin kan miidiyaan gadi dhaabate Aimroo waan jedhamtu tokko ishiirraa eegalee amma ammaatti dibbee Abashaan itti reebduun akka inni maqaan isaa jijjiiramu, aadaan isaa jijjiiramu, daangaan isaa jala cicciramee irraa fudhatamee eenyummaan isaa illee badee dhokatu gochuu irratti hojjetamaa ture. Uummanni Oromoo ba'aa guddaatu irra ture jechuu barbaade kana keessatti. Ba'aa sana keessaa survive godhee iddoo kana ga'uun anaan baay'ee tokko ajaa'iba natti ta'a jechaadha. Egaa miidiyaan barbaachisaadha? Yes, barbaachisaadha. Nuyiif nu barbaachisa. Uummanni Oromoo akka miidiyaatti dhimma hin baane yookaan miidiyaatti hin gargaaramneef sagaleen isaallee akka inni miidiyaa yookaan reediyoo cabsu itti himaa. Afaan inni ittiin dubbatu kunillee xaxamaa akka funyoo kan ta'e taasisanii fakkeessanii akka inni afaanuma sanallee dagatu afaan namaatiin dhimma ba'uu fi aadaa namaa fi eenyummaa nama biraa gabbisu taasifamaa ture. Kana keessa deemee
mana barumsaatti mana barumsaa eegalu numayyuu nu qaqqabeera maqaan Oromoo qulqulluu tokko jiraate irraa jijjiiruu fi maqaa biraatiin akka inni waamamu sana booda akka inni yoo danda'ame abbaa isaallee akaakayyuu dabalateeyyuu of jijjiiree nama biraa ta'u karaa adda addaa dhiibbaan irratti godhamuun kanarraa kan ka'e uummanni Oromoo dhimma miidiyaa ofii waan waloo ofii itti garagalee ilaaluudhaaf namoota gabaabduu harkatti yookaan nama muraasa harkatti hafee galata qabsaa'ota Oromoo wanta amma deebi'ee harca'aansaa waan baduudhaaf qarree kee kun deebi'ee nu harka qabuusaa galata qabsaa'ota Oromoon jedha. Egaa miidiyaan barbaachisaadha jechuudha. Walumaa galatti miidiyaa yoo qabaachuu baanne wanneen kun hundumtuu ni dhokatu waamne wal dhageessisuudhaaf kan nu dandeessisu Oromiyaan guddittiidha. Kana hundaa'u kan nu gargaaru miidiyaa yoo ta'een alatti akka durii sana iyya dabarsi jennee qarreetti baanee iyyuudhaan yookaan iyya dabarsuudhaan wal dhageessisuun sunillee har'a dabballoonni isaanii fi eegdonni isaanii nu keessa waan ta'aniif yakkamaa godhanii fuudhanii tarkaanfii irratti fudhatuu fi mana hidhaatti darbachuu waan jiruuf sun hin danda'amu.